Joofii Amiruun Dastaanii haadha manaa fi daa'ima qabaa. Ruutaan jennaan isay bagaa waan gaarii godhee yoo jettu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan subscribe like lammiiwwan qomoowwan siniin jechaa jechuudha. Egaa Joofii Amiruun wanti dastaan gochaa jiru wanta gaarii miti. Ruutaadhaa fi nama ta'u miti. Abiraam faanallee yoo tokko ta'ullee baataniiru ta'ee ishiin isaadhaan dhiisuu qabdi. Inni kaameraa irratti odeessuu fi inni namootatti odeessuu kanneen biraati. Ruutaanis hanga kanaatti akka ishiin deemu ufkaatee maaltu akka ishii taasisee wanta beeknu tokkollee hin qabnu sirrittidhaanii nan beeka ani yoo jedhu jechuudha. Jooni waan baay'ee waliin dabarsineerra. Namni immoo gaafa walitti siqanii waan baay'ee waliin haasaa waan baay'ee waliin jedha. Isa kanarraatiin kan ka'e yeroo darbe ani ruutaadhaanii waan baay'ee ishee hubachiisuu yaalus ishiin garuu fudhachuu hin dandeenyedha kanii jechaatoo jiru jechuudha. Hanga kanaatti ruutaanii dubartii wallaaltuu miti. Dubartii baay'ee hubattuu fi ogeettiidha jechuudha. Hanga kanaatti deemtanii akkasittidhaanis itti haasa'uu hin qabdan jechuudha. Waan godhu nama beekudha hani yetteenitoo jirti jechuudha. Haa ta'u malee gara mana ishiitii gaafa deemanii ishiinis karra jala saaxxee jechuudha. Yeroo kanatti gaafa jedhaniini ruutaa maal gochaadha kan jirtu jireenya tamma keessa jirtu kunis ta'eera dasitaanii daa'imaa fi haadha manaa qaba jedhaniini innaate jechuudha. Yeroo kanatti akkamittiin hanga kana haasa'uu dandeessanii akkamitti beektu ennaan nan beeka marrajanii ni jira jedhe jechuudha. Jooni dhugaadha ruutaa inni sirrittidhaan ni beeka waan baay'ee sitti haasawaa tokkan ture ati marrajaa ifaan ifatti barbaaddaa jennaanii eheeyyuu nan beekaadha jecha shakkii keessa galtan malee wanti qulqullaa'ee sin akkas naan jettanii tokkollee wanta jiru miti wanta ta'eefi isa kanaafiyyuu homaa wanta sin galchuun qabu jennaanii lakkii inni piroojeektii asitti ijaarrachaa jira. Amma piroojeektii isaa xumurutti immoo si'idhaanii yeroo sitti dabarsuu fi jedheen jechuudha. Akkamittidhaan akkas jechuu dandeessa? Ani dubartii abbumti argee yeroo natti dabarsee na irraa deemuudha jennaan eeyyee hanganii waan ta'e si irraa barbaadu hanga si irraa argatutti jedhanii jechuudha. Akkas garuu jedhamuu hin qabu jechuudha. Maaliyyuu haa ta'u maali? Dubartiin kun ijoollummaa keessa darbitee haadha daa'imaayyuu taatee jirti jechuudha. Hubattuu fi sirrittidhaan nama xiinxaluu dandeessudha. Haa ta'uyyuu malees immoo dastaa faana jireenya eegaluu yookiin immoo jaalala keessa galuudhaa fi nama adeemu nutti hin fakkaatu. Yoo jaalatte iyyuu immoo ishii caalammoo namni hubatu hin jiru. Isin fagoorra dhaabbattaniitu jetteedha kan fiddaniitu dhuftanii. Ruutaanis immoo dhaabbadhuuti yoo dhugumaan jaalattee fedhiisaa qabaatteetta ta'ee hubadhuu dhaggeeffadhu siin jechuu jaalannaa. Egaa ishiinis immoo achi keessatti kan ishiin jette inni osoo haadha manaa qabaateera ta'ee hanga kana muluu miidiyaa irratti bahee kana hundumayyuu hin taasisu kan jechaa turte jechuudha. Abiraamii abbaa manaa kee kan ta'e kinoo osoo daa'ima qabuuyyuu biyya tokko keessattiyyuu haala kanaan akkas dabarsaa tokkanii inni jiru jechuudha. Dhiironni akkana godhanii ni jiraatu jechuudha. Mana isaanii keessaa gaa'ela isaanii keessaa gaafa nagaa dhabanii kana kan isaan filatanii waan ta'eef gochuus danda'a. Akkasumallee jechuudha dastaa irratti wanti dhugumaaniyyuu hin ta'amaa laata jedhamus tokkoffaa hiriyoota Abirahaam birriidhaan bitee kan isaa godhate wajjinidhaan adeemsisuudha kan barbaadu argitanitti yoo ta'e abeelidhaanii qarshii 500 galchee fiitoon afaana ta'ii na bukkee ta'ii na gargaarii haala hunduma keessattiyyuu warreeni bineensota sana bofoota sana keessaa bahiiti jedheeni haalatti haasaa ture argitaniitoo jirtu jechuudha. Isa kanaafiyyuu immoo egaa dhaabbachuu fi hubachuu dhugumaa jettee xiinxaluus ni barbaachisa jechuudha. Egaa ruutaanii Abiraam irraa gargar baatee akka eenyu faanayyuu jiraattu inni barbaadan jechuudha. Garuu immoo ruutaadhaan jalqaba irratti haasofsiisuu ruutaadhaan kana goote suni kanadha jechuu irraa isa abbaa gaa'elaa ta'eedhaanii gorsitanii intala kana biraa deebi'iitii koottumee gara mana keetiitti haasaa waa hin haasofteettanii qalbii fi yaadaadhaanii haasofsiisuu qabdu malee
fuutaniituma dubbii laxxafuun hin barbaachisu jechuudha akkasin jettanitti jechuudha. Ati maal taateetii akkamidha maalisitti of lakkoofteetii kan namicha ijoollee qabu faana ta'uuf jirtu jedhaniini jechuudha. Akeekkachiisallee itti laatteetoo jette jechuudha. Ani silan sin kabajuudhaa fi silan sin beekuufan callisin jalaa jedhee isin immoo daarii keessan darbitanii akka barbaaddanitti afaan natti banaatoo jirtu. Gadi bahaa yoo isinii ta'uu baateera ta'e yookaan immoo callisaatii iddoo keessanitti deebi'aa. Jireenya koo keessatti isin hin galchu jennaan samma keessa jirtu kana keessatti gammaddee ta'e jennaan eeyyenoo gammadeen jiraadha jennaani. Garuu immoo nama gammachiisuunis hin barbaachisa kaayii nama gaddisiisaa jirtutu jira gaafa jedhaniin jechuudha. Isa gammachuu kootu dursadha kan ishiin jetteetoo jirtu jechuudha. Egaa kun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama shakkisiisa jechuudha. Erga Abeelidhaa fi 500 galchee faranjiinis hin shakkamaa akkasumallee biinii iyyuu argitaniittu biiniini jechuudha. Nama baay'ee waan baay'ee gochaa ture jaarsummaa akkasumallee busiyyee fanallee bu'aa baay'ee baa ture amma garuu busiyyeedhaan iyyuu jechuudha jireenya Ruutaa keessaa bahuu qaba. Nama Dassitaa jedhu maqaasaa akka dhooftu hin barbaadu jedheeni yeroo darbe ishiinis immoo obboleessa kiyyaa akkati maqaa dhooftu hin barbaadu jetteeni haartee turte jechuudha. Dubbittiin kun jabaatteetti dhuguma namichi kun ijoollee birriidhaan bitee jechuudha. Ani hin beeku sodaachisaadha obboloota sodaachisaadha isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaani waan ta'eef baay'eetu jira jechuudha. Isa Abeel irratti ergee kanaaf dhugumayyuu inni makiinaan sii bitaa maalaan sii ta'a kan jechaanii ture jechuudha. Joon yookiin birrii guddaa gaafate miliyoona wayii gaafate jechuudha. Inni rannaan bahee gara biraam ta'e ta'uus danda'a kaa'e malee nagaa miti isiniin jechuun jaaladha. Hin beekne gahamee waan ta'e isa walumaan ilaalla jechuudha. Akka waan isaan ta'anii waan isaan godhanii innaa bakka baa gadi jetteeni ofirraa gadi baastee likkii keessan darbitanii akka barbaadan taatanii an akkamitti na ilaaltu akkamitti na yaaddu kan ishiin jetteen jechuudha. Ani nama hubachuu danda'udha ijji koo banamaadha jetteen jechuudha. Inni biraas immoo eelduun jechuudha Abrahaamidhaanii obboleettiin numti Ruutaa jechuudha. Gaa yeroo darbe waan ishiin dastaadhaan gootee argitanii jirtu jechuudha. Simmeetaawwiin ta'ee bakka baay'ee tokko naaree Ruutaanis immoo kan ishiin jechaa jirtu gixximmi jetteetoo jirte of duuba hin deebi'u kallattuma kamiin iyyuu jetteetti gittir jette. Kanaaf immoo ani guyyaa kana Abrahaamidhaan haasofsiisuun barbaada. Isaan dura garuu anaadhaanii haala kanaadhaan gaafa isaan ta'anii isaan argu baay'ee tokkodhaan na gaddisiisa boqonnaa naaf hin laatudha kan ishiin jechaa turte. Abrahaam gaafa dhufu immoo egaa maal yaa Abrahaamii akkamittidha maal ta'aa jirtu ijoollummaan kun isin hin ga'uuyyi isin ijoollee bira darbitanii daa'imaa fi iyyuu godhattaniittu dhala kanaafoo maal keessu maalidha wanti isin keessanii darbitan maal ilaalaa guddata jennaanii ani homaa tokkoyyuu waanan beeku hin qabu. Amma Ruutaa wanti ishiin gochaa jirtu anaan na dhibeeraa edda waraqaa farramee fi ji'a 2 guutuufiinidha. Ishiinis jireenya ishee jiraattu anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Isa kanaafiyyuu wantumti aaraan tokkoyyuu hin dhufa jedhamee wanti yaadamu tokkollee hin jiru kanii inni jechaa ture jechuudha. Ta'uu hin qabu. Ani Ruutaas nan haasofsiisa. Isin immoo jireenya keessan gidduudha nama baasuu qabdu. Namatu gidduu keessan galee ishiinis atis namadhaan kan dhageessu. Warri si bukkee jiran immoo homaayyuu siif hin godhanii irri keessi isaanii gaarii fakkaatee keessa isaaniitti dabasii yaadanii kallattiilee garaagaraadhaan si miidhuudhaaf adeemu. Wantati gochaa jirtus gaarii miti. Ani immoo hojiirra jira. Ani ammayyuu manni barumsaa wanta cufameef jedheenanii namoonni baay'een kallattiilee garaagaraadhaan naa bilbilu. Warri na arganis immoo na arganii natti haasa'u. Hanga yoomiittidha wanti kun baay'achaa deemetoo jira. Inga wiinaan jennaaniin ijoollee koo gatee homtuu ijoollee koo biran jiru dhufeetoo jira hani kinoodhaayi. Isin immoo har'a boruu iddootti deebitan innaa jenne irra ta'ee nu harkaa baatu. Nagaan bu'ennaa jenne deebitanii wanta biraatu uumama. Ishiinis immoo sana keessa galuu ishii itti ka'een ture akka biraatti. Ani kaleessa yeroon argu ishii dha'uudhaaf kan
barbaade egaa dubartii araasiidhaas akkasumas immoo bakka namnoonnis natti dallanu jedheenanii obsuma godhadhee bira darbes ishiin sisadhas jennaan dubartiin araasiin akka araasinnati ishiitti ta'uu qabdi ishiin garuu ammasa keessa miti kan yaaboon jedhe jechuudha isa segaayii callisuu zimmi jechuudha malee maaf akkatti bareedde maaf akkattu taalti natti fakkaate atotoo cal jettee atotoo sassabdee jechuudha Abrahaamii Ruutaa waan tumti ishiin of hin sabasabneef iyyuu hin jiru si irraa gargar ba'uu hin barbaaddu egaa ati tokkoffaa namoonni sitti naanna'anii jiranii ishiin sin barbaaddu ishiin sin feetu jaalala sii qabdu fixxeetti isa kanaaf iyyuu ati jireenya mataa keetii jiraadhu nama si jaalatu dhiiste eessa deemtaa siin jechuudhaan kallattilee garaagaraadhaan harka sitti rukutanii egaa kinoo haadha manaa keessi dhabsiisanii jiru jechuudha egaa ani kana booddee sin tokko taatuuni abjuu fakkaata jechuudhaan waanuma ta'uyyuu miti wal tuffattanii bakka iddoo waliif dhabdanii isa kana dhamee sin faana ta'u.